Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftootaa fi kabajamtoota maatii Soosootuuf jalatti argamtan hundi keessanuu akkam naaf jirtu nagaa keessanii alhamdulillah an nagaa kiyya. Hadda inshaallah viidiyoo haaraadhaan dhufeera. Innis idaama hindii yookaan waxii hindii akkaataa idaamni hindii itti hojjetamu hadda sin argisiisuuf dhufe. Egaa namoonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib sheer laayik naa gochuu hin dagatinaa. Namoonni maatii kiyya jala jirtanii viidiyoo kiyya daawwachaa jirtan baay'een sin galateeffadha. Egaa hanga viidiyoo dhumaatti na waliin tura. Egaa asitti foon hindaanqoo kan lafee hin qabne isaanii tokkoon fayyadame. Foon hindaanqoo kana sirriitti miiccitanii xixiqqootti murtanii murabbaatti jechuudha. Haala kanaan murtanii isaanitti naqattanii asitti buhaaraata kan fayyadame paapirkaadhaa fi kardalii, zanjabiila daakamaa yookaan buduraa zanjabiilii, yugaartii tokko yookaan zabaadii, loomii walakkaa fi qullubbii daakamaa fi filfil aswadii yookaan bilaak peepper fayyadame. Kan hundaayyuu bakka tokkotti naqne dujaaja yookaan foon hindaanqoo sila miicinetti naqne loomii walakkaan fayyadamee yoo barbaadanis kalii itti naquu ni dandeessu. Qullubbii daakamaatu qabaatanii caalaadha. Garuu qullubbii daakamaa hin qabu. Kanaafan qullubbii fayyaa fayyadame. Yugaartii fal'aana lama fayyadame. Fal'aana guddaa lama jechuudha. Asitti kardalii xiqqoo itti naqxu kan sandawichii jechuudha. Isa kana ittiin daneessinaa yoo danate tasa dhangangaa waan ta'eef soogiddaa itti naqxu. Ergii kana walitti naqxanii booda bareechitanii waliin sukkuumtu harka keessanii akka inni wal nyaatuuf. Ergii haala kanaan sukkuumtanii kaatanii kiisiidhaan cuftanii yookaan waa itti keddaatanii hanga sa'aa tokko yookaan sa'aatii lama firiijii yookaan tallaajaa keessa keessanii akkuma yoo sa'aatii lama sadii ta'es hin bareeda malee hin badu. Ergi asitti firiijii keessaa baasnee saajii yookaan distii kan itti hojjennu baasnee zibdaa yookaan dhadhaa xiqqoo itti naqne. An asitti zibdaadhaa fi zayitii xiqqoon fayyadame. Yeroo inni baqee ka'u foon hindaanqoo sila hojjenne fidnee haala kanaan itti naqna. Amma bishaan tokkollee itti naqnu ofumaa isaatii fi bilchaatee ofumaa isaatiif bisaan baha jechuudha. Asitti bisaan tokkotti naquu hin qabnu. Haala kanaan ergii sochoosnee bareechinee hanga inni bilchaatutti dhiisnaa jechuudha. Ofii isaayyuu bishaan baha waan ta'eef bishaan akka itti naqne akkuma isin argaa jirtan amma bishaan bahee jira. Hanga inni bilchaatutti asitti shunkurtii tokkoon fayyadame. Ergiin shunkurtii tokko kan haala kanaan xixiqqeessee mure asitti ruuz adii fayyadame. Ruuzii kubbaayaa tokko walakkaadha. Bishaanii fi soogidda xiqqootti naqee zayitii xiqqootti naqeen bilcheessaan jira. Saajii tokko irratti immoo zayitii xiqqoo naqne shunkurtii tokko fiddee itti naqee haala kanaan
hanga inni diimatutti sochoosaan deema. Amma asitti dujaajiin bilchaatee jira. Erga shunkurtiin diimatee haala kana ta'e qullubbii firii 2 haala kanaan daaktanii itti naqxu. Achiin booda timaatimii xixiqqootti murtanii timaatimii haala kanaan fiddanii itti naqxu. Sirriitti wal maktanii asitti buhaaraatii kan hin fayyadame filfil aswadiidha. Maajuun ximaatimiidhaa fi maajii tokko fi buhaaraatii kaarii kan jedhamu kan hindiin fayyadame. Kalii xiqqoon fayyadame. Fi asitti sukkaaraa fal'aana xiqqoo tokko jechuudha. Asitti walakkaa fal'aana guddaatti naqee erga haala kanaan bareechitanii sochoostanii booda hanga inni bilchaatutti dhiistanii deemtu bira. Amma asitti dujaajiin bilchaatee baheera. Rooziinis akkuma isin argaa jirtan bilchaatee baheera. Amma asitti ergi inni xiqqoo bilchaateen booda bishaan walakkaa kubbaayyaatti naqna. Amma ergi bishaan walakkaa kubbaayyaatti naqxanii ibidda jalaa dhaamsitanii akka inni qabbanaa'uuf yeroo inni qabbanaa'ee qallaaxaa yookaan maashinii kanatti naqxanii ni daaktu. Qabbanaa'uu qabammoo yoo gubaa ta'ee maashinii ni balleessa. Ergi qabbanaa'ee booda haala kanaan daaktanii asitti ergi daakamee booda saajii kan silaa fidee irratti naqa. Ergiin itti naqee booda kuukiin kireemii yookaan kireema xabakii kana xiqqoon itti naqa. Yoo danatee in addeessa waan ta'eef xiqqoon itti naqa. Ergiin haala kanaan waliin makee booda dujaajii yookaan foon indaanqoo sila bilchaatee haala kanaan fideen itti naqa. Egaa maashaallah asitti bahee jira. Xiqqoo yeroo inni haala kana ta'e achumaan abidda dhaamsitu jala. Asitti rooziin sila hojjedhe haala kanaan bahee jira. Idaamiinis kunoo asitti bahee jira. Egaa kun yoo barbaadan roozii wajjin nyaatama. Yoo barbaadan immoo ishii yookaan kubsii yookaan daabboo waanuma isin feetanii nyaatama. Garuu irra caalaansa yeroo baay'ee rooziidhaan nyaatama.
Akkuma isin argaa jirtan malkiin isaas baay'ee bareeda, baay'ee mi'aadhas. Hojjannaan isaas baay'ee hin jabaatu akkuma silaa isinitti agarsiise. Asitti bartuunis yookaan kusbaraa waan barbaadan irratti naqxu. Anasitti yeroo baay'ee ruuziidhaan an fayyadama. Ruuziidhaan nyaatama jechuudha. Egaa maashaallah kunoo ruuziinis ida'ameen hindiis bahee jira. Baay'ee bareedaadha, baay'ee mi'aadha. Hundi keessanuu manatti hojjedhaa ilaalaa isiniin jedha. Egaa yoo gaaffii qabaattan koomantii jala naa kaa'uu hin dagatinaa. Waan nu hordoftaniif baay'iseen sin galateeffadha. Egaa irra deebiidhaan namoonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib, laayik, sheer naa gochuu hin dagatinaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.